harka fuune kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii ibsa ABO daangaa tibbana bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa jidduutti daangeffame ilaalchisee ibsa ABO'n baasee irratti guutuu ibsa kanaa kan isinii dhiyeessu ani Giftii Sharafii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofa. Tibbana gaggeessitoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo Oromiyaa fi godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee daangaa bulchiinsaa sararuudhaan akka waan wal dhabdee daangaadhaa yeroo dheeraaf ture furaniitti ibsanii jiru. Haa ta'u malee adeemsi isaanii kun gocha dabballoonni mootummaa fakkeessaadhaan uwwisa miidiyaa argachuudhaaf raawwatanidha malee waan hiika qabu miti. Gochi akkanaa kun Finfinneedhaan wal qabatee madaa uummata Oromoo tuttuqu yaadannoo badaa uummanni Oromoo fi hawaasi qe'ee isaa ganamaarraa buqqa'ee gadi xiqqeessuu waan ta'eef ABO'n gadi jabeessee balaaleffata. Maqaa Oromoon qe'ee isaa ittiin waamaa ture Finfinneerraa gara Addis Ababaatti jijjiiruun qaamumaa weeraraa fi lafa babal'ifannaa garee mootota warra Absiiniyaati. Mootonni Absiiniyaa bakka masaraan mootummaa yeroo ammaa itti argamu osoo hin qubatin dura uummata Oromoo durerraa jalqabee laficha irra jiraachaa ture buqqisan. Kanaanis gaggeessitoota gadaa fi hawaasa ni salphisan. Gareen hawaasaa Oromoo hedduun ammoo gara bakka biraatti godaanuudhaaf dirqaman. Kanaan walqabatees gochaawwan hammeenyaa fi garjabinaa uummata Oromoo irratti raawwatan galmeeleen seenaa Oromoo sirnaan galmeessanii jiru. Weerara warra Absiiniyaa kanaanis wirtuuleen aadaa iddoowwan duudhaa fi ayyaana bakkootiin wirtuu siyaasaa fi bulchiinsa Oromoo turan caasaa sirna bulchiinsaatiin bakka buufaman. Haaluma kanaan caasaan gabroonfataa gadi jabaachaa deeme Oromoon malaan dhiibamaa qe'ee abbaa isaa irratti keessummaa akka ta'u taasifamee jira. Kanaanis caasaan siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa haaraan diriirfamee bartee uummatichaa waliin wal simuu hin dandeenye. Addis Ababaa yookiin Finfinnee dhiigaa fi imimmaan uummata Oromoo irratti ijaaramte. Finfinneen jaarraa 19ffaa irraa eegalee hanga har'aatti bara 1991 irraa eegalee heera mootummaa bara 1994 tumamee wal qabatee sirni federaalizimii yoo labsameeyyuu qonnaan bultoonni beenyaa tokko malee yookiin beenyaa madaalawaa hin taane lafa isaanii irraa buqqifamaa turani. Kanaanis namoonni qabeenya lafa guddaa qabaachaa turan lafa dhabanii qe'ee isaanii diigamee badee kaan ammoo waardiyyaa hojjettootaa hojii humnaa fi jiraattota daandii irraa ta'uun jireenya gadadoof saaxilamani. Maatiin Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqifamuun diigamanii addaan faca'anii jiru. Namoonni muraasni dhiibbaa maraa dandamachuun cichanii lafa isaanii qabatanii turan ammoo mirgaa fi tajaajilaawwan bu'uuraa kanneen akka tajaajila barnootaa, fayyaa fi bu'uuraalee misoomaa akka hin arganne taasifamanii jiru. Mootummaan EDF bara 2014 keessa tarkaanfii madaa uummatichaa kan fayyisu tokkollee osoo hin fudhatin maaster pilaanii qindaawaa jechuun labsee ture. Qonnaan bultoota Oromoo lafa isaa irraa buqqaasuudhaan daangaa Finfinnee kiiloomeetira 100 dabalanii bal'isuuf karoorfatan. Kun ammoo dambalii qabsoo Oromoo qeerroo bilisummaa Oromoon durfamu dhoosee qaamolee adda addaa dhimma Oromoof falmaniin deeggaramee mormii fi qabsoo daraan finiinse. Qabsoon karaa nagaa kutaalee Oromiyaa mara keessatti finii deebisuun hin danda'amne irra ga'e. Dhuma irrattis naannolee biroo keessatti babal'atee mormii karaa nagaa gaggeeffamaa ture kana irratti nama 6 ol ta'an wareegamanii jiru. Gareen haaraan aangoo qabates gaaffii uummata Oromoo guutummaatti akka deebisuu fi dhimma Finfinnees furmaata qajeelaa akka laatu waadaa seenee ture. Daangaan tibbana daangeffame jedhame kunis erga gareen kun TPLF irraa aangoo fudhatee waggaa 4 booda raawwatame. Seenaa gabaabinaan armaan olitti ibsame irratti hundaa'uudhaan ABO'n daangaan tibbana daangeffame jedhamee shiraa fi daba baroota dheeraaf walirra tuulamaa tureef furmaata qajeelaa hin ta'u jedhee amana. Jalqaba irratti dhimma Finfinnee gaaffii akka waliigalaatti uummanni Oromoo gaafachaa jiru irraa addatti baafamee ilaalamuu hin danda'u. Finfinneen qaama Oromiyaati. Dhugaa kana haguuguun yeroodhaaf ija hawaasaa jalaa dhokachuu danda'a malee furmaata waaraa fiduu hin danda'u. Lammaffaa irratti daangaa qofa daangessuun rakkoo yeroo dheeraaf walirraa tuulamaa tureef fala ta'uu hin danda'u. Inumaayyuu sarbamiinsi mirgaa akka hammaatuu fi dantaan uummata Oromoo dhiibame waggoota 200 hacuucamaa ture xiyyeeffannoo akka dhabu taasisa. Sadaffaa irratti daangaan tibbana daangeffame jedhame kun hayyamaa fi waliigaltee uummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa malee magaalattiin akka babal'attu waan
taasise. Adeemsi daangaa daangessuu kun qaamolee dhimmi ilaallatu hundaa kan hin hirmaachifnee fi fedhii garee murtaa'e qofa irratti hundaa'e kan raawwatame ture. Uummanni Oromoo bal'aan gartuuleen siyaasaa Oromoo fi qaamoleen dhimmi ilaallatu adeemsa daangaa daangessuu kana keessatti qooda hin fudhanne. Walumaa galatti daangaa daangeffame jedhame kun mirga namootaa sababa bal'ina. Kanaaf dhaabbileen siyaasaa Oromoo, falmitoonni haqaa fi uummanni Oromoo bal'aan dhimma kana duraa akka dhaabbataniif ABO'n gadi jabeessee dhaama. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Finfinnee irraa.